gargaara. Gargaaraa jechuun abbaa murtii namni tokko moobaayilii yoo isin jalaate yookaan immoo warqee yoo isin jalaate warqee jaalatanii namni warqee yoo namni isin jalaate kittii warqee fidatanii yoo ta'e namichi inni warqee ati warqee keessa baatee dhufu warqee keessa maal godhe baatee dhufu abbaa murtii fuuldura dhaabbate isa warqee ateeni warqee isaa keessa jira isa sanas inni kafa dhufee dhaabbate lamman isaanii naqaaduma isa haatenis galli yoo jedhe isa jalaataminis galli yoo jedhe mootii kun murteesseera eenyuufis dubbannoomee jechuudha namni itti murteessu hin turre jechuudha Yesuus Kiristoos murteessu jechuun ina raabsa jechuun namootamaa jechuudha beektu iccitii isaa guddaan nu warra akka garaa keenyatti jiraate nu warra hin coomne nu warra foon dhiiga waaqayyoo fudhanne nu warra galma keessaa utaalutti murtee fudhannu jireenya abbaadhaa jedhani garuu murtee dudduuba isaanii jira maaltu dudduuba isaanii jira murteedha waaqummaa isaan hubanneeqa kanaaf biyyi lafaa eenyuun akka inni ta'e hubannee jira wangeeluma Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 gubbaarratti maal jedha isinitti fakkaata Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaa namni akka hin hubanne namni akka isaa hin fudhanne dubbate garuu Yesuus Kiristoos waaqa keenya moo araasaa keenya hin jedhe warra kan jedhan nuni waaqayyoon tokko qabna moo baay'ee qabna maal irratti dubbadhaa meeqa qabna warri ortodoksiin waaqa fudhatee afur qabu waaqa mana qabu jedhan sobduuwwan dhugaa dubbatan jedhee maal jettani maali isaan maaluma isaan sobduudha nuun ammayyuu karaa dhugaa qabannee jira dhugaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin waaqa jennee abbaa ilmaa afur qulqulla tokkummaatti sagannaaf saganne kabajni ammayyuu sullaasee baatee malee warri akka jedhan kun warri anaafisiin akka jedhanii karaarra dhufaachisuu barbaadan kun maal jedhanii gaaffii nu gaafatu gaaffii isaanii isa kan biraan isinitti dubbadhaa warri ortodoksii kunii cuuphaa Yesuus Kiristoos gaafa waggaa 30 cuuphame isin garuu gaafa 48 cuubdu namni tokko utuu hin amananii cuuphamu isin maaliif dogoggora hojjettu jedhu warri ortodoksii sirrii miti jedhu garuu sirrii namoo sirrii miti natti dubbadhaa sirrii namoo sirrii miti lafa fuudhee sirrii jedhechaa jiru kutaa wangeelaa fuudhee dubbannaa Yesuus Kiristoos gaafa mulii waggaa 40 cuuphamuun isaa maaliif hiikoo isaa laalla lafuma fuudhee miti warra akka jiran maal nuun jedhu isin ammayyuu hin cuuphamne nuun jedhu garuu isaan tun cuuphamne nuun eenyutti cuuphamne maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin cuuphamne maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluu yoo araba isaanii irraa dhageessisan isaan wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gubbaarratti deema hormoota hundumaa maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluun cuupha barsiisa barnoo gootaasisaa jedha maqaa eenyuuti maqaa eenyuuti maqaa abbaa eenyuu lolleessiiti fuulli nama tokko buddeenuma mooqetti baay'atee ija saduluun malee nama fakkaatame as jirtuuti waaqayyoon dhageenya duukaa jiraatu gaafa 48 inni si coomamtan sirrii miti jedhan maal miti sirrii namoo sirrii miti garuu sirrii namoo sirrii miti sirriidha eessaa mule Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaa wajjin yeroo ture abbaa ilmaa afur qulqulluun tokkummaa isaanii sillaaseen yeroo nama hin uumna jedhan Addaamiin jannata keessatti uuman immoo bakkeetti uuman bakkee keessatti uuman iddoo maal jedhamutti iddoo eelchaa jedhamutti iddoo eelchaa jedhamutti Addaamiin gaafa uumu Addaam bulii 40 iddoo eelchaa gaafa jiru gaafa bulii 40 lafee cinaachasaa keessaatii nama uume isheenis fuudhee hewaaniin taasisee fuuldura isaa kaa'ee kunoo ilaalee innis immoo kun lafee kootii kun foon kootii kun dhiiga kootii jedhee gammadee kolfee na itti ajajamtu jedhee maasaa keessa cinaacha keessa hewaan gaafa uumu gaafa
Ijoollee illaa jedhamu turte. Bultii meeqa turte? Natti dubbadhaa. Bulii meeqa turte? 40 teesse. Yeroo addaamii keessa turte bulii meeqa turte? 40 addaamii taatee turte. Amma immoo 40 ijoollee illaa turte. 40 meeqa? Maal jettan 40 meeqa? Gogoon bakka barattoonni reegalte malee. Addaam gaafa bultii 40 galee isheen immoo gaafa bultii 80 galee taseenti. Lafa muudee miti immoo kutaa wangeelaa keessa gaafa lallu inni amma kubaalee boqonnaa 8 jira. Inni kun immoo inni nama dubbatu immoo sagalee gootaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokko keessa jedha. Hundumti keessan na wajjin jirtu abbaan sagalee na hunda keenya wajjin jiraatu. Akkas jedha laa dubartiin tokko dhiira yoo deesse bulii 7 mana ishee turtuu jedha. Bulii 7 mana keessa maal gootu? Haa turtu. Bulii 33 dabalatee immoo naannoon maqee haa turtuu jira. Bulii meeqa dabalatee? 33 torba meeqaa? Maal irratti dubbadhaa? 33 torba meeqaa? 40. Galanni guddaan isaa maal ta'u kunuuti makara jira. Durba yoo deesse immoo dhalaa yoo deesse immoo yoo shamarra deesse immoo bulii 14 mana ishee turtuu jira. Bulii meeqa? Bulii 14 mana keessaa osoo hin bahin mana haa turtu. Bulii 66 dabalattoodha. 66 14 meeqa? Maal irratti dubbadhaa meeqa? Manuma barumsarratti bakkeessan hin gammachiisan. Gaafa 80 mucaa ishee sana fudhattee mana qulqullummaa deemtee haa qulqullooftu. Mana qulqullummaa deemtee maal godhu? Kanaafidha kan ortodoksiin muutee gaafa 80 keessattu hiikoo isaa kanaafidha galanni guddaan isaa faayidoo malee. Yesuus Kiristoos bulii waggaa 30 maaliif uumame? Waaqayyo gaafa nama uume. Nama gaafa uume. Namni amma dhalatee amma nama faayidatti dubbadhaa. Mee harmooliin deessanii jirtu. Mucaan sin haadha deessan har'a sinitaan seebeefa. Har'a sinitaan seebeefa. Addaamiin garuu har'uma uumanii addaam har'uma haasa'e. Har'uma maal ta'e? Haasa'e. Yeroo sana addaam nama waggaa 30 ta'ee dhalate. Nama waggaa meeqaa ta'ee dhalate? Nama waggaa 30 ta'ee dhalate. Namni waggaa 30tti dhalate. Namni gaafa waggaa 30 dhalate cubbuu waan hojjeteef gaafa waggaa 30 inni maxxanfamee xalayyaa seexanni addaam irratti gadheesse barbadeesse. Kanaaf gaafa 30 jabalee 30 sana cubbama jechuun galanni isaa faayidoo malee. Mega finish gaafate. Amma nama baay'eenis karaa feesbuukiis namni baay'een na gaafate. Bilbilees na gaafate. Yoonas keessaa namni na gaafachuu jiru jira yoo ta'e gaaffiin isin gaafate. Namni tokko haala lama wajjin yoo dhalate gaafa bulii meeqa tuurama? Naragaa jettu namni tokko haala lama wajjin dhalachuu danda'a. Carraan kun jiramoo jiru? Uumama keessa jiramoo jiru? Namni kun gaafa meeqa tuurama? Dhiira jechuun gaafa 40 hojjetu. Durba jechuun gaafa 80 hojjetu. Gaafa meeqa tuurama? Naruuba jettu garuu? Naruuba jettu? Sammuu keessatti yaadaa jettu garuu? Sammuu keessan gaaffii muuxannaa sammuu keessan bira dhufee beekaa garuu? Dhuguma hiikoon isaa namni kun kan inni cuubamuu danda'u dursa karaa namni sun fincaa'u ilaalama. Naruuba jettu? Yoo karaa kan dhiiraa qaama dhiiraa fincaate gaafa bulii 40 cuubamu. Yoo karaa kan shamarranii gaafa 80 cuubamu. Ortodoksiin qorqatti jiijee dubartiitti galanni guddaan isaa faayidoo malee. Amma isin ajirtu garuu isin ajirtu kana dhuwe miti gaaffii isaa dhugaafatanii Maariyaamiin torba deesse. Yesuus Kiristoosiin malee obbolaa jaha qabdi. Gaggabaasuuf gaaffii isaanii ibsudha. Obbolaa meeqa qaba Yesuus Kiristoos jedhu? Obbolaa jaha qaba. Isin warra Ortodoksii Maariyaamiidhaan durbummaa yaadaaf foonii kan jabaatte jettu. Erga deesses deemsa fuulduras durba jettu kun garuu inni dogoggortanii hin jedhu. Sariitiin gaafatanii beekuudhaaf. Akkasiin hin jedhanii beekuudhaaf. Isa kana ilaalla waaqayyo dhageenya wajjin haa ta'u.
Gaaffii isaanii kanaaf deebinni Iskeel boqonnaa 44 lakkoofsa tokko gubbaa kan jira. Sagalee keessa wal gaafa wajjin jedhame karaabaa. Naa inni sagalee mooyumaan keessan caala. Na wajjin jedhame guddisaanii karaabaa. Balbala jiru tokkotti lafidee. Balballi kun. Karri kun. Cufaa ture. Namni sitti hin seenne. Waaqayyo. Gooftaan Israa'el. Erga keessa bule. Erga inni keessaa ba'e. Ergasis amma bara baraatti cufaa ta'e. Galanni guddaan isaa fayyadu. Kulaa kana Waaqayyo gooftaan Israa'el balbala inni banateetti seene balbala inni banateetti Eto hin balleessin yookaan immoo osoo hin balin deebee kan inni ba'e galameessuma ta'e keessaa kun akkamitti ta'uu danda'a kun hin ta'uu jedha namni tokko immoo achitti garuu guyyaa tokko sillaasitti dubbadhee irra deebi'ee waa dubbadhe dambidollootti bara madarre dambidolloo gaafa deemu mucaan tokko akka dallaa qarraa bataskaana keessaa ba'e taabbisoo ta'e maal ta'eera maal jettani jaallattu fakkaata sin jedha kana maal ta'eera jedhee Mikaa'eli goggobaa taabbisoo Mikaa'eli goggobaa taabbisoo Mikaa'eli goggobaa taabbisoo Mikaa'eli goggobaa taabbisoo goggobaa taabbisoo goggobaa taabbisoo goggobaa taabbisoo goggobaa taabbisoo Mikaa'eli goggobaa taabbisoo Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota akka gurguraan gurguratu jira farbatani Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota goggobaa bultoota Mikaa'eli goggobaa bultoota Faluheli hare afedana Faluheli hare afedana Agubatti jedhan hare afedana Faluheli hare afedana hare afedana hare afedana hare afedana hare afedana Faluheli hare afedana Dihotiti ajeta wangela Dihotiti ajeta wangela Wange Dihotiti ajeta wangela Dihotiti ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Ajeta wangela Dihotiti ajeta wangela Dihotiti ajeta wangela Dihotiti ajeta jawe ajeta jawe Dihotiti ajeta jawe Dihotiti ajeta jawe ajeta jawe ajeta jawe ile ajeta jawe Dihotiti ajeta jawe Yesusi adowa kenya Yesusi adowa kenya Yesusi adowa kenya Yesusi adowa kenya adowa kenya adowa kenya adowa kenya adowa kenya Yesusi adowa kenya Mari nama yang menetara yang menerima kehadiran ini akan terima ayuh. Aku berdoa untuk
Aja mana rai dia cara apa lalu rai ini dia rai ini orang yang bangun rai itu orang yang Gapi sani kesa Mariamin porbalese mujur Mariamin mekalese Ishengkaru mekalese Isheng mekalese Isheng mekalese Mekalese Gapa Hukuman sini jela Onggir macam bukan macam Lakon sini dari sari gumparat Iki juru tak katanya nabi sini karawan bukan jisu berbaru Majela Hangga Yesus Kristus ini suti Yosefi awal jiwa limbarre Jadi angge yujin amai yude suti angge Yesus Kristus ini suti ini jiwa limbarre Yosefi jiwa limbarre Kuda kana bertanya nabi sini wala dihajiru Kuda pun garui katawa hangga jun hangga akhir kawa jabul kulut iko maliya kawa Kita kisah Wangga wala pun cerita pada Lama pa Samuel Bokon naja Lakukan seperti yang beri cerita saja Daud Gama diruka kuat ayo lagi Uthale bar padi Gama yang lagi Gama yang lagi Kalau tahu kalau diruka kuat ayo gambar ku Kata kalau musuh uthale bar padi je Gama Daud diruka kuat ayo lagi uthale bar padi Milkun hari menasa te kolpite Ejo te kolpite Milkun hari menasa gama te kolpitu Wah ayo garansa te gati Hara nama yang kita tahu tak pun rapi ini sahaja. Yang kita follow kita hukumnya kabarnya sahaja sendiri. Kalau yang kau ngomong gambar, yang kau ngomong nanti kau ngomong nugan mana? Mana nanti kau pada, yang kau ngomong nugan mana? Yang kau ngomong itu, telepon sah, agar sambil kau yang kurang saja, mil kau yang manjir, kalau mil kau itu, wah ayo garan sama dengan dia, anggar itu tidak orang berdua tinggi, anggar malu itu. Angga masa tu, angga lupa dalam berada di tinggi. Mewah singgabat, namanya kerja dalam berada, nanti lupa dah. Namanya kerja dalam berada, hingga apa? Hingga apa?